kaleessa eengada naannoo jalamaa asitti jechuudha. Inni mudatames isin ibsuu hin danda'a jechuudha. Mudannoo inni mudatame maal dabeetti walla gabaa naannoo aanaa deeqa dubbachaa miti guutoo giddaa jalatti qoricha ta'e tokko fayyadame jalqaba irratti jechuudha. Yoo seenaa sana jechuudha. Qoricha ta'e fayyadame jennaani qoricha sana nama kenneefi namni kenneef jennaani qoricha sanarraa kaanii immoo waan ta'e shira wayii irratti xaxanii jechuudha. Shira sanaan immoo mucaan suni aduwa lubbuun itti taa'ee jechuun qaama kanatti haqee harka kennate jechuudha. Qaama harkatti kennate kunis immoo maal godhan har'a kaleessa hin gaddaa waan hundumaa beektaa jedhanii fuudhanii laqamtee geessanii jechuudha. Laqamtee keessatti maqaa namtittii kanaan irraanfadhe magarsaa miti qorataa yakka laqamtee nyaanni godina laqamtee isatu qorataa ture jechuudha. Katama duwwaa torba katamaa jechuudha. Katamaan kun duwwaa torbaa keessaa jechuudha. Qorachaa ture mucaa kanatti shira xaxanii jechuudha. Adeemsa si gaafachaan deema zaman. Kan qoricha laatee fi waraana adda bilisummaa warra bosona keessa jiranidha moo qaama mootummaatti galeedha? Fayyadamni qoricha sanaas qoricha sana kan fayyadamee fi uummata qoricha sana jechuun qoricha dhaabarraa sorkaa ta'edha. Miira ijoollummaa matee yaada ijoollummaa matee yaada naanneffachuu dadhabuutiin namni shira harratti xaxees immoo dirree qabsoo sanarra jira hin sobne jechuudha. Namni tokko tokko dadhaboo jechuun kanuma jechuudha. Manatti himi warraaqsaadha. Warraaqsaa miti? Warraaqsaa miti? Gadaadha. Gadaa. Gadaa moo warraaqsaa? Gadaatu shirati xaxee lixa gara marrootti erguuf ka'e. Hin sobne isaa akkuma dubbadeen du'an yaarrayyuu namni abbaan feefee borbal goonaa ajjeesu. Gadaadha. Hoggansi gadaadha. Hogganaan isaa jechuudha. Garuu warraaqsaanii namicha haasa'u namicha dilaaqati waan irraa beektuun qabdu natti fakkaata. Namicha isa bukkee sanatti kenneen mee soorta isatti kenni. Isatti kenni. Isatti irra caalaa beeka. Namicha isa bukkee jirutti haa kennuume. Isatti irra caalaa haasa'aa jira waan ta'eef isatti kenni inni haasa'u. Ati akka asii kinutti haasa'e. Olga Shaash. Laa. Wada makan sana Zabana. Yo Zabana este rango ready na wan. Okay, rango ready dhaggeeffadhu yookiin isa bukkeetti laadhu yookiin immoo ofii makee qaxaqqatii haasa'e inni si gorsuurra otoo ofii isaa dubbate baay'ee gaarii. Lakkina bukkeetti dubbate malee waa gorsa miti si galee. Yoo iddoo isaa aanaa akkasii naam yeroo jedhu nagaamaayuutidha sorry. Lakki aanaa sana inni iddoonni jedhe iddoonni ofiitti du'e jecha nama ajjeese fa'aa dubbachaa si galee namni sun siibsuun danda'a kana sirra konga bochoodha hunda isaayyuu jechuudha. Kaleesseen gadassi beektee mudannoo akkasii na mudateera yoo har'a yoo mudannoo sun na mudateera fin garuu waan danda'a deeman caccabsee jiraachaa jira malee mudannoo sun na mudateera eenyuuf iyyuu qabu beektee dhugaa jirtu dubbadhee dhugaa jirtu irratti waan barbaaden ta'a jechuudha. Murteeffadhaa jechuudha. Garuu namni kuni erga akkas ta'ee gadaan kuni maal godhe shirratti xaxee gara lixaatti erguuf ka'e jechuudha. Shirratti xaxee gaafa lixaatti erguuf ka'u lixa wallaggaa bu'uurraa jecha shirri kun immoo beektee shirri qabsoo kana keessaa immoo rakkina qabsaati yeroo baay'ee rakkina qabsoo ton ta'ee rakkina qabsaati. Rakkina qabsaa gaafa inni immoo aanaa fi nam tokkee tokko wajjin jira mitire beekuu dandeessaa jechuudha. Obbolaamtee olii galaan garaa tokko keessaa dhalate malee akkasuma jechuudha. Rakkina qabsaa dadhabee mucaan kuni xiqqoo yaada hiphina sana dadhabuutiin lubbuu koo oolfachuu wayyaa kan jedhamu shirri itti xaxame sana dhaga'uun immoo namni isa jaallatu immoo saktime jechuudha. Lubbuu oolchadhee qe'ee harka kennate jechuudha mucaan kun. Eessatti immoo qeef kennate yoo inni Wallagga Bahaa jalatti jechuudha Naqamtee jalatti. Har'a garuu haqanii fuudhanii mucaa sana qoratanii istoora jiru baasii istoora kaleessa hin gaddaa
jedhanii dubbatanii jechuudha. Istoora inni baasii jedhanis immoo istoora yookiin kaleessa hin gadda meeshaa kophaatti kaa'ee hin qabu jechuudha. Namni kun jechuudha. Isa kanaaf jecha namoonni kun hundumtiyyuu mucaa kanatti shirootuma xaxxasiisaniitu namni akkas goosises immoo qabatamaa jira qabsoo kana keessa. Birriitiin akkas goosisee jechuudha. Eenyuun akkas goosisee wannis immoo abbaanni birriitiin akkas goosisee hin beekna dhageenya raadanti. Isa kana immoo tarkaanfii jiruuni seera jiruunis haa ta'u amma doo lubbuutti iyyuu haa ta'u afa muuziitiin iyyuu haa ta'u irratti fudhannee irratti duunee ifa baasna jechuudha guyyaa tokko yookiin duunee awwaalamne yookiin immoo nama birriitiin itti bite sanas mucaa kanatti jechuudha. Asirratti deemsa erga duutanii awwaalamne amma baasu Eeyyee waggaan akkas godhan mucaa kana gadaa akkas goosise poolisiin. Gadaa kam gadaa caanqaam. Eeyyee. Isa dhagaa gurraacha gurguraa jiru. Poolisii sanatti kan itti bite isa jechuudha. Gadaan eessa jira? Gadaan eessa jira? Wallagga bahaa sitti magaalaa Wallagga bahaa naannaa kam jira beektaa? Abbaa siinotiraakiin isaa gubatee ture kanaan dura. Sigga jira. Okay. Isas qabsiisuu hin danda'a namni. Algaa ishee wajjin argaddeera. Eenyuun iyyuu jechuudha. No, siinoon tokko gubateera tokko jira malee. Eeyyee ishee iyyuu hin qabsiisne maal ta'a algaa ishee hordofsiisaa. Inni amma eenyuun itti bite? Qosa qorataa itti bite moo? Isa ajjeese itti bite moo? Magarsaa nama jedhamtu. Okay, amaan siin gaafadha. Okay, ati eessa jirta? Ati gidda jirta? Lakki. Aanichuma jala hin jiran. Aanam saasigga waayyuu tuqa. Saasigga jala toon ta'uun guutuu giddaa wardaa jechuudha. Okay, an waan siin gaafachuu barbaada. Hanga no qaroon nuuf hin atachuma taa'e. Waan siin gaafachuu barbaadu. Acaaluun hanga irratti rukutamne kaleessuma duwwaadha kan inni qoratummaadhaaf fudhatamee deemu. Lakki jeelama miti erga hidhamee qorannaaf jedhanii fuudhanii naqamte keessa geessanii naqamte kaleessa 07 geessanii. Gatamaallee geessanii turanii gatamaa beektaa magaalaa gatama. Halkan keessa sa'aatii 3 fi naannoo daqiiqaa 40 ajjeesan mucaa sanaa jechuudha. Gatamaatti ajjeesan moo giddatti ajjeesan? Gidda miti. Amitti maal isheen? Saasigga digga okay. Digga okay awwaalanii jedhama meesatti awwaalan dhuguma awwaalameera. Rakka awwaalamuu gaa maaliif yoo ta'e yoo barbaadan soorgaatti geessanii awwaaluu danda'u. Yeroo baay'ee soorgaa. Awwaalamne awwaalameera jedhamee. Awwaaluun awwaalamu kaa maali awwaaluun kan isaan miti foolii nama uummanni iyyuu foolii nama sana boruu waan tokko natti dhufuu danda'a kan jedhamu dirqama awwaalama. Okay, anamma eddii kan ciccitii beektu eddii ta'e ciccitii tokko siin gaafachuun barbaada. Dhuguma abbaan haati magarsaadha ijoolleen ajjeesaniiru. Haadha Haceen. No, haadha Magarsaa. Magarsaa jechuun poolisii sama hidhamee jiru kana. Baay'ee namni ajjeese tokko hin jiru. Okay, Magarsaan immoo kanaan dura ijoolleen deemtee birrii gaafattee reebdee qaxxaatee reebicha irra geerraan mataan isaa xinnoo shulul jedhee maraateera. Baay'ee soban kun ageeffadhu kanaan sana jalatti lolaa ture si yoo ta'e waggaa tokko wayii achi jalan ture beektee naannoo sana jala sin baane. Naannoo sana jalatti kabachiisee jiraachaan ture garuu. Gingaruu nama sana akkas ta'uu isaa nageenyes rukutamuu isaa nageenya garuu yoo gara biraa garuu eddiyaa ceeni dhaqee mana intinis iddoo sanatti harka kennateeti Magarsaan yeroo hundumaa itti dhaadhataa jedhamee dubbatama maammam qabatamaadha. Hin sobu inni kun sobadha ageeffadhu. Okay. Jechuun anis waan lama dhagee nama waan hin dhagee kaleessa mataasayyuu eddii reebamee tumame booddee Magarsaan fidaniitu fixi jedhanii ficcisiisanii jedhamee dubbatama dirqamni itti kenname. Kuna soba isa soba keessa isa soba dhugaa hin qabnedha jechuudha. Ageeffadhu dhuguma isaa yoo dubbanne
Ela kaleeseen gaditti fokkochiisaa itoo hin taane itti bitan. Dhugaa dubbanne. No garuu amma qoy Haaceen harki isaa hidhamee moo hidhamee hin turre reebamee moo reebamee hin turre? Isa hidhameera. Hidhameera. Ilkaan immoo irraa dhume moo irraa hin dhumne ilkaan irraa dhumeera jedhan ijoolleen magaalaa keessatti argatu. Eda reebaniitu. Eda reebanii iyyisiisanii rukuttee ajjeessan namtiin immoo. Kan reebee isa bichaa jiru. Nama sadi isaan. Kaleessa guyyaa arganiiru makiinaa irratti jechuudha. Kaleessa guyyaa yeroo fe'amee bu'ee. Ilkaan irra hin jiru jedhan ilkaan irraa caccabee jira jedhama. Ilkaan irraa caccabee. Faddu sitti kaleessa yeroo gadi deebisanii diggaatti. Yeroo geessanii jechuudha diggaa. Harki lakkoofsi 8 hidhamee jira dhuguma. Hidhamee jira ton ta'in hidhaan maaliif hidhan beektaa? Hidhaa jechuun akkati fiigdeen baqannee fi murtoon sitti murtaa'u tokko jira bitiira. Murtoo du'aa miti kan itti murtaa'u murtoo hidhaa naannoo jalama ji'a tokkoo fi furmaata kennamuufii danda'u itti murtaa'e. Okay. Kan kanan jedhu okay garuu Haaceen booji'amee ituun ta'ini obsi obboleessa koo. Haaceen booji'amee ituun ta'in akka isaan booji'ame jedhanitti harka kennateetu sababa shirri jiruu fi shirri sun argamee fi harka kennatee miti. Harka kennate dhugaa waaqa jiraata akka qullaa fiigee qayyuu irraa hiikame. Irraa hiikamee jira akka qullaa fiigee. Namni harka kennate akkamitti hidhamare maaf hidhamare? Hidhamuun irra hin turre. Misiraaq waan tokko hubadhu ati. Haaceen booji'amee osoo hin ta'in harka laattate kun qabatamaa waan jiru. No. Ano beeka ammanni qulqulleeffachuu fedheetan malee. Haaceen naqee akka harka maaliif hin jedhe beektaa kana? Eddii gurbaan kun harka laatee reddii ta'eeti maal gochuuf naannoo sanatti hidhamee jira. Diggatti maaf hidhani? Naqamtettis maaf hidhani? Normally as fidanii xollaayitti taaddisoo furachuu qaba yookiin bishooftutti taaddisoo furachuu qaba jechuudha. Siigalee miti. Garuu dubbichi maalidhaa? Haaceen ituu ol hin nufiini Haacee fi maqaan isaa gurbaan qaanqeen lixatti waamamaniiru. Ituu dhufanii harka hin kennatiin. Lixatti gad harkisii jedhamanii jiru. Birrii guddaatu harka jira kottaa hin gaafatamtu. Qorannaan sirra jira jedhamee waamamanii jiru. Qofa fincilaa galchi. Yaa. So sababa kanaafi ijoolleen immoo lixa yoo deemanii deebi'anii dhufuu hin danda'anirree hin adabamuu reebamu gatii ta'eef hin beeku kanaaf didee ol dhufee jechuudha. Gadaan immoo yeroo jalqabaa miti by the way uummata Oromoo an waa'ee jara kana miti gorodoo obboleessa koo dhiifama. An waa'ee gadaa kana si'a meeqa barreesseera waggaa 3-4 duraan jechuudha. Gadaan laga taa'ee qawwee qabatee jira malee biizinasa inni hojjetu Wallagga lixaati kaasee hanga Wallagga ba'attee jechuudha. Siinootiraakii 2 qabaa. Saasi